atitiya waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuufiya naadir madaan jetti almandiya hagumachuu namuu waan dandeeya lubbuu wareega kenne atitiya. Jaarmiyaan Danbalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo adoolessa 24 bara 2021tti akka WBO Tinnisaniif waamicha uummata Oromoo maraaf godhee ture. Waamicha san keessatti namni dhuunfaan fedhe akka dhuunfaatti dhufee as dabalamee WBO deeggaruu akka qabuu fi akka gareetti warri jiru immoo as dabalamuu yookiin immoo karaa Danbaliitiin maqaa garee isaaniitiin akka dabarsuu dandahu ibsee ture. Yeroo jalqabaaf waamicha kana kan owwaate konyaa Jabuutii Jabaa Leencaa ture. Konyaan Jabaa Leencaa sadaasa 19 bara 2021tti guyyaa Jumaataa galgala Jabuutii magaalaa Sheek Muuseetti walgahii hawaasaa yookiin koonsartii Tinnisa waraana bilisummaa Oromoo godhatee ture. Hawaasni Oromoo naannawa saniif uffata aadaan faayamanii bifa nama gammachiisuun argamanii turan. Dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne hunduu koonsartii Tinnisa waraana bilisummaa Oromoo kanaaf of qopheessanii dhaqanii turan. Namuu of qopheessee dhaqee waan qaburraa guduunfaa hiikkatee waraana bilisummaa Oromoo tinnisee ture. Ittis milkaa'anii maallaqa biyya Jabuutii farankaa 300,000 fi 21,000 waraana bilisummaa Oromootiif arjoomanii turan. Koonsartii kanarratti hogganni olaanaan ABO WBO Jaalgammachuu Abbooyyee hawaasaaf haasaa bilbilaan taasisanii turan. Uummanni keenyas haasaa isaaniitti gammaduun abdii guddaa horataniiru. Gara fuulduraas hanga bilisummaatti waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf murteeffataniiru. Egaa WBOf deeggarsa sassaabanii booda koreen Jabaa Leencaa Jaarmiyaa Danbalii damee Jabuutii jiruutii wal qunnamuun marii godhataniiru. Marii kanarrattis bifa gaariin wal hubatanii karaa Jaarmiyaa Danbalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo maallaqni akka WBO qaqqabu murteessaniiru. Hogganaa Jaarmiyaa Danbalii damee Jabuutiirraan maallaqni isaan gumaachanis gara biyya Saa'ud Arabiyaa ergamee ture. Maallaqni sunis Riyaala Saa'udii 7,155 taha. Kuni amma abbaa dinagdee Jaarmiyaa Danbalii waliigalaa